Ashamaa ooltanii bultanii fayyaa keessanii barnoota nama qabadhee jiru gaaffii maatii irratti kan hundaa'edha. Innis kan maal jedhudha? Inni tokkoffaan haati daa'ima garaatti baattu yookaan haati ulfi akkasumas haati daa'ima harma hoosistu yoo buna dhugde rakkoo qabaa kan jedhuu fi ijoolleen waggaa meeqa yookaan umurii waggaa meeqaa eegalanii buna dhuguu danda'u kan jedhudha. Mee deebii wanta kanaa akka armaan gadiitti hordofaa. Ni jalqabaani haati garaatti baatu yookaan haati daa'ima harma hoosistu buna dhuguun rakkoo qabaa kan jedhu laalla. Akkuma beekamu egaa namoonni tokko tokko buna yoo hin dhugne guyyaan isaanii kan isaanitti ulfaatu kan guyyaa guutuu diskomfortiin isaatti dhaga'amudha. Biyya keenya keessatti immoo kun baay'ee baratamaadha jechuudha. Namoonni hedduun buna dhugu. Yeroo ulfaa hanga danda'ametti buna dhuguu dhiisuun baay'ee gaariidha. Akkasumas immoo akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti yoo baay'ate buna siinii tokko yookaan siinii lama caalaa guyyaatti dhuguun gaarii miti jenna. Siinii lamadhee egzaaktilii kan inni kaa'u buna siinii lamadha guyyaatti. Haa ta'u malee hanga qabiyyee keemikaala kaafeen inni qabutu murteessa. Kanaafuu yoo danda'ame buna dhiisuu yookaan immoo guyyaatti siinii tokko yookaan lama dabarsuu dhiisuun barbaachisaadha jechuudha yeroo ulfaa. Maaliif akka ta'e immoo akka armaan gadiitti itti deemna jechuudha. Haa ta'u malee erga da'anii booda egaa yeroo daa'imni gadameessa keessa jiru bunni haati dhugdee karaa hidda handhuuraa gara daa'imaa dhaquun isaan oolu. Erga deessee booda rakkoo qaba kanneen jedhan jiru. Erga deessee booda yeroo buna dhugan egaa wanti nama sisseessus wanti rakkoo fiduu danda'us keemikaala kaafeen jedhamudha. Kanaafuu erga deessee booda haati tokko keemikaalli kaafeen jedhamu kun buna haati dhugdu keessa kan jiru maal ta'a karaa aanan harma haadhaa daa'imni dhuguu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee hangi isaa baay'ee xiqqaadha. Hangi keemikaalli kaafeen jedhamu kan buna keessa jiru karaa harma haadhaa daa'imatti darbu baay'ee xiqqaa kan ta'edha. Haa ta'u malee akka qorannoon agarsiisutti keemikaalli kun yookaan keemikaalli kaafeen jedhamu kun qaama nama gurguddaa keessa yookaan qaama haadhaa keessa turtii sa'a 3 hanga sa'a 5 keessatti ni dhabamsiifama. Kanaaf sa'a 5 booda qaama haadha sanaa keessa hin jiru jechuudha haati tokko yoo buna dhugde. Kunis tiruu fi kaleen ishee cimnaan waan dalaganiifidha. Haa ta'u malee keemikaalli kaafeen jedhamu kun kan karaa aannan harma haadhaa gara daa'imaatti darbee qaama daa'imaa keessa hanga sa'a 65 hanga sa'a 130 turuu danda'a. Kana jechuun guyyaa 3 hanga guyyaa 5 turuu danda'a jechuudha qaama daa'imaa keessa. Xiqqoomti ishee illee dabarraan. Kanaafuu haadholiin yeroo daa'ima harma hoosisan guyyaatti hanga keemikaala kana miligiraama 300 ol dhuguun qaban jedhama. Kana jechuun egaa guyyaatti buna siinii 2 kana dabarsuun qaban jechuudha yeroo daa'ima harma hoosisan. Yeroo ulfaa yoo danda'ame dhiisuudha. Kana achi garuu guyyaatti siinii 1 yookaan siinii 2 dabarsuun qaban. Akkasumas immoo yeroo harma hoosisan immoo keemikaalli kun xiqqoomti ishee darbuu dandeessi karaa aannan harma haadhaa. Haa ta'u malee xiqqoomti dabarte kun qaama daa'imaa keessa yeroo dheeraa turte daa'ima jeequu waan dandeessuuf yoo danda'ame guyyaatti siinii 2 ol dhuguun gaarii miti jedhama. Haa ta'u malee siinii 2 dhuguun rakkoo tokko kan hin qabnee fi kan danda'amudha jechuudha yeroo daa'ima harma hoosisan guyyaatti siinii 2. Kun egaa akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhuttidha jechuudha. Ijoolleen waggaa meeqaa eegalanii buna dhuguu danda'u kan jedhudha gaaffiin biraan immoo gaaffiin itti aanu. Qorannoon akka agarsiisutti biyyoota tokko tokko keessatti ijoolleen gaafa umuriin isaanii waggaa 5 ta'u ijoolleen persentaan 75 buna dhugaa akka jiran agarsiisa. Guyyaa guyyaan buna hanga ta'e dhugaa akka jiran agarsiisa jechuudha. Kun egaa hedduudha. Waggaa 5tti ijoolleen guyyaa guyyaan buna amma ta'e dhugaa jiru jechuun hedduudha jechuudha. Bunni keemikaala kaafeen jedhamu kan akka namni sissee'aawu yookaan allerti ta'uu fi akka namni qaamni namaa haaromu yookaan riifreeshii ta'u kan taasisu qaba namoota gurguddoo biratti jechuudha. Haa ta'u malee wanti kun osoo baay'atee dhiibbaa hin fidiin salphaatti qaamni keenya dhabamsiisuu danda'a. Namoota gurguddaa biraatti buna erga dhugnee booda keemikaalli kaafeen jedhamu kun akka qaamni keenya allerti ta'u sissee'aawu akkasumas riifreeshii ta'u kan taasisu qaba. Haa ta'u malee osoo dhiibbaa hin fidiin kaleen keenyaaf tiruun keenya wanta kana qaama keenya keessa dhabamsiisu jechuudha. Qaamni ijoollee keemikaala kana salphaatti qaama keessaa dhabamsiisuu waan hin dandeenyeef akka nama gurguddaa keemikaalli kun ijoollee xixiqqoo hin sisseessu akkasumas qaama isaanii hin haaromsuuf riifreeshii yookaan allerti akka ta'an hin taasisuuf jechuudha. Maal godhaa? Riifreeshii gochuu yookaan allerti gochuudha maal godhaa? Akka isaan amala dhaban akka isaan dhiphatan sodaatan jeeqamanii fi akka isaan hirriba dhaban isaan taasisa.
Kun egaa keemikaalli sun qaama isaanii keessaa waan hin baaneefdha jechuudha. Sababni isaas ga'umsi kalee fi tiruu isaanii ganaa waan ta'eef akka nama gurguddaa bunni daa'imman yookaan ijoollee keessuma ijoollee waggaa 10 gadii kan hin sisseessinee fi kan refresh hin goonedha jechuudha. Sanuma maal godhaa amala isaan dhabsiisaa akka isaan fayyuma dhidhiphatan sossodaatan akka isaan jeeqamanii fi riba dhaban taasisa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti ijoolleef buna kennuun gaarii miti akka waliigalaatti. Haa ta'u malee yoomi kan eegaluu qaban yookaan waggaa meeqaa qabee kennuuf kan jedhu gaaffii akkasii kan dhiyeessan jiru. Seerri waggaa akkasii qabii buna daa'ima keef kennu jedhu hin jiru. Hard and fast rule seerri guyyaa akkasii gaafa akkasii waggaa akkasiitti kaasii buna daa'ima keef kenni kan jedhu hin jiru. Haa ta'u malee akka waliigalaatti ijoolleen guddataa jiru waan ta'eef buna dhuguuf booda umurii waggaa hedduu waan fuuldura isaanii jiruuf buna dhuguuf ariifachuu hin qaban jechuudha. Kanaafuu yoo danda'ame gaafa guddatan ofii isaanii dhuguu danda'u. Kanaan ala garuu gaafa isaan dargaggooman darbee buna dhuguu danda'u. Kanaaf exactly guyyaa akkasii jalqabuu qabu kan jedhu jiru. Ijoollee xixiqqoof garuu amma danda'ametti buna kennuun gaarii miti jechuudha. Akka waliigalaatti waan hordoftaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.